haala kanaan osoo lubbuun ishee keessa jiru baattee urufatti gatte. Carraa shamarran biyya ormaa dhumni keenya gaafa akkana ta'e anaa nyaatu basareeku anaa nyaatu obboleettii koo dhugaa rabbi odoo ana ta'e odoo obboleettii koo ta'e osoo nama ani beeku wayii ta'e jettanii yaaddanii jirtu. Garuu waan kana viidiyoo kana aga keessa koo na cabse aga laphee koo na cabse aga viidiyoo hojjedhu viidiyoon kun laphee kiyya na cabse jechuudha. Inna carraan keenya kun maalidhanii madaamitii baastee fiddee asitti ishee gattee biraa deemtee jechuudha. Inna baay'ee namatti dhaga'ama. Viidiyoon kun maal akka ta'e hanga xumuraa dhaggeeffadha. Keessattuu shamarran gola madaamii jirtan kan kontiraata hojjettan siin fayyada jechuudha. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitanii viidiyoo sanii jechuudha. Baasteet obboleettiin teenyatuun obboleettii ishee tana baastee gattee jechuudha. Akkamitti gattee obboleettiin keenya kun jalqaba kontiraata hojjetti turte. Osoo kontiraata hojjettu mana kontiraataatii sossobanii mana baasanii jechuudha. Seeraan ala taate. Seeraan ala erga taates dallaalittiin tuni fuutee mana madaamii galchite. Gaafa mana madaamii galtu baay'ee dhukkubsattee hin dhimamte jechuudha. Haa ta'utii garuu oduma dhimamtuu immoo na dhukkube hin jenne dhukkubsachaatuma hojjette. Shamarran rakkoon keenya yeroo baay'ee maalidha yoo jenne osoo nu dhukkubu osoo dhukkubsannu dalagaa dalagna jechuudha. Inni kuni garuu dogongora guddaadha. Aga fedhes yoo ta'e si dhukkube taanan dhimamtan taanan osoo sin dhukkubu dalagaa hin dalagina. Dhukkubni sun dhukkuba irratti dhukkuba dabalee sinii fida malee wanti namatti furuu tokkollee hin jiru jechuudha. Inna isheen tunis osuma dhukkubsattu mana yaalaa dhaquuf garuu waraqata hin qabdu seeraan ala jirti. Madaaminis immoo biiroo irraan fudhanne dallaalittii irraa fudhatte waan ta'eef hojii ishee malee dhibee isheetiif dhimma hin qabdu jechuudha. Haala kanaan hojii kana osuma hojjettu guyyaa kaan mucayyoon tun bakka reeffuma taate hin dhimamte bakka ciistee ka'uu dadhabde. Madaamii yoo laaltu mucayyoon haala sodaachisaa keessa akka jirtu ni argite. Mana kiyyatti yoo duute rakkoon narra ga'a. Keessattuu ijoollee waraqata hin qabne mana yaalaa mangistii yookaan mana yaalaa dhaquunis baay'ee ulfaata jechuudha. Mana yaalaa fuulduraa poolisoonni hin dhabamanii tasa qabama. Madaamiin isin bira hojjettanis immoo mana yaalaa isin geessuu hin dandeessu jechuudha. Inna mucayyoon tuni madaamii yoo laaltu baay'ee dhukkubsattee bakka ciistees ka'uu hin dandeenye. Mana kiyyatti yoo gudduute rakkoo addaatu narraan ga'a jettee dallaalittii biraa fudhattetti daawwaltee kottuu reeffa kee narraa fudhadhu osoo narratti hin du'in dafiitii kottuu narraa fudhadhu jetteeni dallaalittiinis waan gootu hin qabdu waan ta'eef kaatee sawwaaqa ishee fudhattee deemte. Yeroo deemtu mucayyoon akkuma argitan kana laaftee jirti. Waa tokko bakka laaftee jirti jechuudha. Gara du'aatitti deemaa jirti. Innaa baattee fuutee deemte akkuma argitan mana yaalaa duubarra dabarsite fuulduraan yoo ta'e poolisiin waan ishee arguuf ani yoon qabamee rakkoo keessan gala jettee dallaalittiinis jechuudha gara duubatiin dhufattee nan qabne jechaa ofirra mil'achaa ofirra sodaachaa jechuudha. Achitti gattee biraa deemtee jechuudha. Dhugaa kanatti dhaga'ame jechuudha. Osoo obboleettii ishee taate osoo fira ishee taate akkanatti baastee gattee biraa deemti. Nuti gizee fayyaa qabnu jaalatamna biyya kamittuu jechuudha. Yoo biyya haadhaaf abbaa kee biraa hin ta'iniin biyya ormaa kana keessatti yoo fayyaa qabnu qofa jaalatamna jechuudha. Madaamii tanaafis yeroo fayyaa qabdu sanitti hojjechaa fi turte kan ishii qoshaasha ishii qulqulleessaa fi turte. Ishee fayyaa dhabnaan bakka ciistee kaatee dalagaa ishee san qoshaashaa ishee san dhiquu dadhabnaan kottu reeffa ishee kana keenarraa fudhadhu jetteeni osoo dhossaadhaan illee mana akimii gilli geechite inuma dandeechi madaamiin tuni jechuudha. Egaa shamarran keenya jechuudha dhugaa siniin jedhaa miti ani keessi kiyya hagam akkana cabe sammuu kiyya irra deddeebi'een gaafadhe jechuudha. Yeroo baay'ee osoo nu dhukkubu dalagaa dalagna ijoolleen kontiraata ba'uun immoo miidhama agamii aga qabu. Osoo amma mucayyoon tun kontiraata sanii ba'uu baattee carraan kun irra ga'uu dhabuu danda'a. Sababiin isaa yeroo dhukkubsattetti jaalattee osoo hin taane dirqama mana yaalaa geechuu qabdi jechuudha. Iniif galee dirqama geechiti. Osoo ishiin mana yaalaa hin geechin osoo waa taate seerri ni gaafata waan ta'eef. Garuu kontiraata ta'uu dhabuun kun miidhama aga akkamii akka qabu argitanii jirtu jechuudha. Nuti gaafa fayyaa dhabne abashaanillee nun jaalatu.
asitti namni si jaalatu hin jiru. Gaafa fayyaa qabaattee waaqayyoon dalagaa gaarii siif kennee dalagattee maallaqa qabaatteen alatti hin jaalatamtu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya ijoolleen kontiraata jirtan mana kontiraatati kottee keechaan hin baasinaadha. Hin badinaa jechuudha. Kuni ragaa guddaa isiniif ta'uu danda'a. Baay'een keechan kan baduuf yaada qabdan badee tanan ala dalagadha jettanii kan karoora qabdan jechuudha. Manni madaamii gaariin hin jiru. Manni kamiyyuu mana kanatti yoon gale akkan barbaadetti hin jiraadhan sobaadha. Mana kamiitiyyuu dalagaan hin dhabamu. Yoo dalagaan immoo salphate ciqiciqiin hin dhabamu jechuudha. Isiniif gale kanaafuu walqixxee waan hundumaa biyya ormaa keessaa argachuu hin dandeechan. Baay'ee ulfaata. Namni viidiyoo kana laalee hin dhukkubsatiin hin jiru. Ijoolleen baay'een dhukkubsatanii akka itti dhagahame yaada isaanii ibsachaa jiru jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti isin maal akka jettan hin beeku. Maaltu akka isinitti dhagahamu hin beeku. An akka mataa waliititti jechuudha. Biyya ormaa jechuun bakka beekte gaafa dhukkubsattes keenya bar biyya keenyatti yoo dhimamteeyyuu akkanatti baasanii siin gatanii jechuudha. Ishii unkaan keenya nama dhiisii saree nu gaafa duute saree siraatan guddifatan tokko bar gaafa duute namatti dhagahama jechuudha. Ishiin haala kanaan gaafa urfatti gatamtu mucaan tun lubbuun keessaan baane waan siin garramanaa nyaatu lubbuun keessa jirti. Osoo lubbuun keessaa hin ba'in osoo duuteetu hin du'in jiraashii gatanii jechuudha. Inni galee osoo duutee bar duuteedhaanis bakka akkatti awwaalan dhabaniiti waan seeraan ala jirteef jechuu danda'ama. Osoo hin du'in osoo lubbuun keessaa hin ba'in dhukkubsattee of wallaalte kana osoo waa biraallee dadhabanii qorichuma mana keechatiin illee odoo yaalan mucaan tun carraa qabaachuu dandeechi isaan san hin yaanne jechuudha. Rakkoon ishii maal akka ta'e hin yaalle jechuudha. Baasanii gatuu ofirraa fixuuf bichaadha. Isheen gatte sunillee amman qabama jecha baaftee gatte osoo fira ishii ta'e osoo obboleettii ishii ta'e dhuguma akkanatti baaftee gatteetu biraa dheechiti. Ani garuu kana hin jedhu. Innaa boodarratti poolisiin argee ambulaansiidhaan dhufanii fuudhanii gara mana yaalaa geechanii jiru. Garuu haa ta'uti mucayyoon lubbuudhaan hafuu hin dandeenye waan turamteef jechuudha. Daftee yaala waan hin arganneef lubbuun ishee addunyaa kanarraa godaanuu danda'ee jira jechuudha. Namni kamiyyuu bare ni du'a. Namni hin duune hin jiru. Hundi keenya namni gaafa dhalatu du'aa jedhama mitiire. Maaliif gaafa dhalatu namni ni du'a deebi'eeti immoo bakka. Kanaaf du'a akkanaa garuu waan namaaf hin kennini. Du'a bakka namni keessi biran jirretti du'a urfatti si baasanii si gatanii waan siif hin kennini. Kuni du'a baay'ee hamaa ta'edha. Kan namatti dhagahamudha. Sin hin jedha obboloota koo biyya ormaa keessatti fira hin qabnu, nama hin qabnu, obboleewwan hin qabnu, kophaa keenya alagaa faana jiraachaadha. Alagaan immoo kan nu jaalattu gaafa fayyaa qabnu qofa akka ta'e viidiyoon kun ragaa guddaadha jechuudha. Abashaan keetis nama biyya kootiti jettee kan abdattus gaafa fayyaa qabdu qofa akkasi jaalatu beeka. Namni biyya ormaa jiru beezawee hundumtuu rakkataadha. Baay'een isaanii waraqata hin qabanii seeraan ala dhokatanii jiru waan ta'eef rakkoo yoo namarra ga'e rakkoo furmaata namaa furuu hin danda'an. Kanaafuu furmaanni keenya kan jiru mana kontiraataa sanitti cinqamnus dadhabnus ifatamnus hojjetannee gara biyya keenyaa galuudha. Kanaafuu obboloota koo kan gola madaamii jirtan kan sa'aatii kanatti kontiraata jirtan obsaa ciniinnadhaatii ilkaan keechan lamaan walitti qadaadatii hojjetadhaa malee gola madaamitii baatanii kanaanis saaxilaminaa isiniin jedha. Egaan yaadan qabu kanuma qofaadha. Yoo yaada qabaatta saanduqa koomentii jalatti barreessa. Waan wajjin turtaniif galatooma. Baay'ee.